Ashama harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Oduu keenya guyyaa har'aa keessatti oduu addaa fi oduu jabaa qabannee dhiyaanneetii jirra. ABOn filannoo bara kana gaggeeffamu keessa of baasuun ifaatti beeksiseetii jira. Inni kun namoota hedduu rifachiiseetii jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waa'ee kana bal'ina isaa guutuu gama keessan dhiyeessina. Gama biraatiin sababa lola darbeetiin naannoo Tigraayitti warshaaleen hedduun hojii kan dhaaban yoo ta'u, amma warshaaleen 5 hojii jalqabuun himameetii jira. Dhumarratti hiriira guyyaa dubartoota Meeksikoo irratti poolisii fi hiriirtonni walitti bu'aniitii jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Filannoo Itoophiyaa ABOn filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2013 jechuun baatii 3 booda gaggeeffamuuf hedu keessaa of baasuun ifaatti beeksise. Addi bilisummaa Oromoo obbo Dawud ibsaatiin hoogganamu filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa jaaffaa keessaa akka bahu murteessuu isaa ifaatti labse. Kana dura dhaabichi waajjiraalee cufamuu, miseensonni isaa hidhamuu fi dirreen siyaasaa dhiphateera jechuun dhiibamaa jira jechuus filannoo keessaa ba'uu hin murteessine jedhee ture. ABOn filmaata dhufu kana qooda fudhachuu irraa mootummaa dirree siyaasaa itti dhiphisuun ogguramuu irraan kan ka'e gocha mootummaa irraa akka hin hirmaanne taasifamuu isaa labsinaa jechuun dhaabichi ibsa baaseen beeksiseetii jira. Haa ta'u malee gareen hooggantoota ABO dura taa'aa itti aanaa dhaabichaa obbo Ararsoo Biqilaan hoogganamuu fi baatii hagayya darbee eegaleen hajuree waliin wal dhabdee qabu filannoo kanarratti hirmaachuuf fedhii akka qaban beeksisu. Kana dura dhaabni mormituu biraan keessaa naannoo Oromiyaatti paartiin biyya bulchu dhukachuu mala jedhamee ABOn filannoo keessaa dhiibamuu isaa ibsuun akka hin hirmaanne beeksisee ture. Paartiin badhaadhinaa garuu himannaan kun bu'uura hin qabu jechuun ibse. Paartileen kunneen barumaan dhiibamee ba'e jedhanii komachuurra deeggartoota isaanii kabajanii filannoo taa'uu qabu jedhan qondaalli ol'aanaan dhaabichaa. Rakkoon jiraachuu akka malu akka amanan namni kun dhaabichi Dr. Biqilaa Hurrisaa garuu filannoo keessaa ba'uuf sababa ta'a jedhee hin amanu jechuu isaanii torban tokko as isinii gabaasuun keenyaa ni yaadatama. ABOn kana kan jedhe ibsa baaseeni. Ibsi ABOn baasee akkas jedha. Waggaa 2 fi ji'a 6 dura akkuma muummee ministeera Abiyyi aangootti ol ba'aniin biyya ollaa Eertiraa irraa qabsoo karaa nagaatti kan deebi'e ABO keessumaa dhimma waraanaan mootummaan wal dhabaa ture. Ergaa biyyatti deebi'as rakkoo isaa mudatee turee fi haala siyaasa biyyattii wayita ammaa keessa jiru kan tursiisee ibsa ABO kun ammatti filannoo gochuun bu'aa hin qabu jedheera. Filmaata haqaa fi bilisaa gaggeessuu haa turuuti. Haalli amma biyyattii keessa jirtu sadarkaa dhumaatti illee mirga dimokiraasii lowest standard of even liberal democracy akkaan hin jirredha jedha ibsi dhaabichaa. Filannoon kun filannoo haqaa bilisaa fi kan hundaa bakka bu'u ta'uu waan hin dandeenyeef bu'aan isaa qaamota dubbiin ilaaluu biratti fudhatama hin qabu jedha ibsi ABO. Filannichi yoo kan gaggeeffamu ta'e illee rakkina siyaasaa gurguddoo ta'anii fi wal dhabdee biyyattii keessa jiru furuuf irratti jijjiirama inni fidu hin jiru jedheera. Bu'aan filannoo taasifamu dursee kan beekamedha kan jedhu dhaabichi kunneen hidhaman jedhee akka hiikaman mariin akka taasifamuu fi qaamoleen dimokiraasii cimsuuf
gargaaran akka bilisa ta'an wabii kennuun barbaachisaadha jedham. ABOn paartilee waggaa darbe mootummaan sababa weerara koronaa vaayirasiin filannoon achi darbe ifaatti mormanii furmaata siyaasaa gaafatan keessaas tokkodha. Mootummaan garuu furmaanni siyaasaa gaafatan qoodiinsa aangooti jechuun yeroon turtii mootummaa murtee mana maree federeeshinii akka dheeratu ta'e. Miseensonni isaa hidhamuu fi waajjiraaleen isaa waggaa dheeraa booda banaman mootummatu cufe jechuun dhaabichi himatee ture. Bara chaartaraa fakkaata jechuunis ibsee ture. Mootummaan garuu himannaa kana hin fudhatu. Ta'us miseensonni dhaabichaa mana murtii bilisaan gadhiisee poolisiin gadhiisee dhabe ni jiru. Dhimma kana boordiin filannoo biyyaalessaa qaama dhimmichi ilaallatu waliin mari'atan jira jechuun ibsee ture. Ibsa kenna yeroo darbe isiniif dhiyeessine keessatti. Ganna waggaa darbee eegalee keessumaa ifaatti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdiin dhalateera. Kaan isaan kaaniin badii adda addaan himatan yoo nagaheera. Walgahii taa'uun kaan isaan kaaniin akka haqe ibsaanis boordiin filannoo murtee lamaanuu hin fudhanne. Baatii darbe boordiin filannoo biyyaalessaa gareen hooggantoota lamaanii rakkoo gidduu isaanii furuun akka kora taa'an murteessee ture. Ta'us kuni ammatti hin taane. Hayyudureen dhaabichaa obbo Dawud filannoo irratti akka hin hirmaanne ibsanis gareen hooggansa hayyuduree itti aanaa dhaabichaa obbo Ararsoo Biqilaan hoogganamu garuu akka hirmaatu ibse. Filannoo keessaa hin baane hin hirmaannu kan jedhu murtee dabarsinee hin qabnu jedha itti gaafatamaan qunnamtii uummataa dhaabichaatti kan ufiin jedhan obbo Qajeelaa Mardaasammo. Hayyuduree jechuun dhaaba jechuu miti kan jedhan obbo Qajeelaan filannoo irraa hirmaachuu fedhii qabaannus hayyudureen waan irraa barbaadamu gochaa hin jiran jechuun himatu. Danqaa guddaa kan nutti ta'ee jiru danqaa keessa keenyaati jechuun qophii filannoo taasisuuf yaalanis rakkachuu ibsu. Yoo hirmaatanis akka paartiitti jechuun dubbatu. Kuni akkamiin ta'e jennee gaafannaan obbo Qajeelaan kora sabaa goonee hooggana haaraa filachuuf deemaa jirra jedhan. Hayyudureen koraa akka waamu dhiibbaa godhaa akka jiranis ibsan. Yeroo ammaa waajjira muummee dhaabichaa hayyudureen itti aanaa dhaabichaa obbo Ararsoo Biqilaa kan keessa jiran yoo ta'u rakkooleen hoogganni obbo Dawud kaasirrattis gaafanneerra. Waa'ee waajjiraaleen cufamuu ibsameerratti ABOn mootummaa himatee akka obbo Qajeelaatti garuu baay'een isaanii kaappaasitii yookaan humna dhabuudhaan cufamanii kiraayii kaffaluu dhabuun rakkoo bulchiinsaan jedhan. Rakkoon hin jiru jennee rakkoon jira. Rakkoon kuni irraa hedduun isaanii kan keenya kan nuti uumne dadhabbina keenyaan hooggansa kennuu hanqachuu keenyaan jechuun rakkoo qaama biraatti haqachuun furmaata hin fidu jechuun himu. ABOn dhaabota mormituu gurguddoo Itoophiyaa kan filannoo biyyaalessaa marroo jaaffaa keessaa ifaatti bahu ibse isa lammataati jennee akka hin ibsine itti aanaa fi koreewwan kunniin filannoo irratti hin hirmaanna jedhan. Amma kan hin hirmaannu jedhe Dawud ibsaati. Paartileen siyaasaa lamaan filannoo keessaa of baasuu ibsan kunneen hidhaan miseensota isaanii ilaalcha siyaasaa isaaniin akka ta'e ibsu. Poolisii fi mootummaan garuu kana hin fudhatan. Namoonni hidhaman hundi miseensa paartii siyaasaa wannan ta'eefin hidhama jira yoo jedhan siyaasa kunuunsuuf jecha seera kabachiisuuf hafaa deema jechuun gadda Dr. Biqilaan ibsuu isaanii ni yaadatama. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon gama kanaan jiru kanuma. Odeeffannoo keenyaa gama biraatiin immoo naannoo Tigraayitti warshaaleen 5 hojii jalqabuun himame. Giddugalli qoodiinsaa balaa tasaa biyyaalessaa koree ministeerota walgahii idilee isaa kan torbee taa'eera. Walgahii kanarrattis manneen hojii ministeerota miseensota kurichaa ta'an dhiyeessuu fi raabsaa deeggarsa hatattamaa naannoo Tigraayiif godina Matakkalitti taasifamaa jiran ilaalchisee gabaasa dhiyeesseetii jira. Manneen hojii ministeerota kunneen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waliin ta'uun dhiyeessiiwwan nyaataa fi nyaataan ala haala gaariin dhiyeessaa jiraachuun himameera.
dhiyeessii deeggarsa hatattamaa cinaatti ummata deebisanii ijaaruuf hojii ummataa gara jireenya idileetti deebisuuf hojjetamaa jiraachuus mirkaneessaniitii jiru. Bakka buutonni bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay walga'icharratti argaman gabaasaa gama isaaniin jiru kan dhiyeessan yoo ta'u raabsan deeggarsichaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu himaniiru. Haalli waliigala naannichaas fooyya'aa dhufuu himaniiru. Walumaan haaluma kanaan warshaaleen 5 humna guutuu isaanii hojii jalqabuuf kanneen keessaa warshaan tokko dhiyeessii gabaa ala jalqabu himuu isaanii ragaan ministeera nageenyaa irraa argame ni mul'isa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon ammaa kanumaa odeeffannoowwan itti aanan yeroo itti aanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'an hanga sanii turtii gaarii isiniif haa taatu.